Ashama harka fuudhee daawwattoota hordoftoota Reedii Adam Tube akkam naga keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha hanga adda turreef yookaan adda banneef dhiifama isin gaafachaa haala biyya keessatti deemsifamaa jiru irraa ka'ee gaddii tokko nutti dhaga'ame sababa kanaaf irratti deebinee haasa'uu hin dandeenye waan dubbannuuf waan dhiisnu waan wallaallee fi har'aaf oduu gammachiisaa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Oduu gammachiisaa baay'ee ofittis gammadee isiniifis gammadee jira. Sababa qaba namni tokko gaafa gammachuu gammadu waan gammaduuf qaba. Wanti nani gammadeef inni jalqaba wanti hanga har'aatti hojjetaa turre wanti sagalee isiniif ta'aa turre sagaleen keenya sun dhagaame namoonni biyya ormaatti rakkatan furmaata guddaa akka argatanidha. Keessattuu biyya Beeruut biyya Yemanii fi biyya Su'uud Arabiyaa keessatti rakkooleen ciccimaan ijoollee keenya irratti yookaan baqataa irratti godhame wal qabate imbaasiin Itoophiyaa yookaan ambaasaaddarri Hajaa Alaa obbo Diinaa Muftii rakkoolee kana guutumaan guutuutti furuudhaaf waadaa galanii jiran jechuudha. Dhiyeenyatti namni 180 kan ta'an lammiileen keenya Beeruut keessatti dararaan adda addaa yookaan waraqaa ittiin biyya san keessa jiraatanii fi waraqaa ittiin galan hin qabne tolatti maallaqa tokko malee gara biyyaatti galchaa jira jechuudha. Kuni bu'aa uummanni sagalee isinii ta'uuti. Wanti beekamuu qabu tokko akka isaan ibsanittuyyuu sagalee diyaaspoora irraa dhufeen yookaan immootu wantoota rakkinni kun odeeffatamee kan jedhe diyaaspoora yookaan namoota biyya alaa jiranirraa jedhame soo kuni maal ilaallataa nuti harka keessaa qabna jechuudha. Nuti illee warri sagalee gaafa guyyaa hunda isinii taanu Beeruutitti uummanni dhume Libiyaanitti Libaanoonii maali Yemanitti Saawud Arabiyaatti jennee wanni iyyaa oolluuf gatii malee iyyuu miti waan akkanaa kana buusuudhaaf soo nuti wanni nu gammachiisu lammiin keenya biyya keessa akka dhumu hanqatee ka biyya ormaatti akka nurraa hin dhumne barbaannetti. Kanaaf furmaata argattanii jirtanii jechuudha. Keessattuu warri Beeruut Saa'uud fi Yemanii jirtan furmaata guddaa argattan. Su'uud Arabiyaa keessattuu hidha warra hidhame qofa osoo hin taane warri ala jirullee mirgi isaanii akka kabajamuuf gaafatee jira ministeerri Hajaa Alaa Itoophiyaa jechuudha. Yemanii keessattis lammiileen sababa COVID-19 yookaan kooroonaa vaayirasiitiin ari'amanii jedhamu. Ari'atamanii daangaa Saa'uud Arabiyaatti kabajaman gamtaa Awurooppaa wajjin walii galuudhaan gamtaa Awurooppaa waliin mootummaan Itoophiyaa yookaan mootummaa osoo hin ta'in dhimma Hajaa Alaa daayirektara olaanaan obbo Diinaa Muftiin gama biyya isaaniitti kabajaa fi jaalalaan nagaan akka isaan galaniif eeyyama isaan gaafatee jira. Soo kun oduu baay'ee gammachiisaadha. Yeroodhaatti sagalee walii ta'uun bu'aan isaa guddaan isa kana jechuudha. Ani har'a sagalee gaafasii ta'e sagaleen kiyya kun xiqqaatullee qaama dhimmi ilaallatu biran ga'a. Qaama mootummaa biran ga'a. Immootu namni ana qofa osoo hin taane namoonni baay'een dubbatanii jechuudha. Yuutuubaroonni Oromoo rakkina keessan yeroo hedduu dubbatan. Yuutuubaroonni Amaaratillee Itoophiyaawillee ta'anii waa'ee rakkina kanaa baay'inaan waan dubbatameef sagaleen kun dhagahame. Soo baga gammaddanii meeshaa keessa yeroodhaan qopheeffadha. Namoonni carraa kanatti fayyadamuu qabdan. Carraan kun immoo baay'isee waan dasa fayyadamuun keessaa tola. Carraa tolaati mallaqa tokkoon kafaltu tola bilisatti galta. Beeruutitti nama 180 yoo daftee dura hin galmaa'in amma dafii galmaa'in. Namoonni biyya biraa jirtanii loo jiraattan hanga danda'ameen daftaniitiin waan kana dhaqqabatuu qabdanii yoo galuun barbaadiyyaa sun carraa keessanii jechuudha. Kana walirra hin komannu garuu wanni beekuu qabdan tokko amma warroonni amma galu kun warra rakkateedha. Warra gara itti galu rakkatee wantoota adda addaa mana hidhaa keessatti dararamee fi wantoota adda addaati. Namoonni kun gara waraqaa yoo qabaatte waraqaadhuma keetiin galuu dandeessa. Waraqaadhuma keetiin gara biyya keetti galuu dandeessa. Garuu deebi'uun hin jiru ammaaf. Sababa COVID-19tiif xiyyaarri kasi galchuu malee kan lammiilee ofii fudhatu malee kan lammiilee ofii biyyaa baasu hin jiru. Yoo lammii biyya biraa taate malee yookaan qaama adda addaa qabaatte malee akkanumatti galtee akkanatti akka duraanii san maatii dubbisanii deebi'uun ammaaf inni uguramee jira hin jiru jechuudha. Maaliif sababa COVID-19tiif wanni godhamu tokko hin jiru. Kanaaf gatiin meeshaalee xiqqoosi akka dabaletu dubbatama. Sababa COVID-19 kanaatiif mootummaan saamicha irra jiranatti fakkaate. Gatiin meeshaalee keessanii parsantii duwwaa tuqaa 5 dabale jedhanii kun odeeffannoo namoota irraa na dhaqqabeedha malee odeeffannoo imbaasii yookaan immootu qabatama natti fakkaatu garuu akka dabalee amshuur maaliif
sababa COVID-19tiif wanti hin daballe hin jiru. Wanti beekuu qabdan tokko mootu kiiloodhaan malee qaran adda addaan jiru amma wantoota akka televezyiinii habbaa tokko moobaayilota abbaa 4-5 kaameraa laaptooppii waan akkanaa kana qabattanii galuu hin dandeessan. Kun immoo isiniif barbaachisaadha biyya keessatti amma durallee isinii himeera. Wantoonni Itoophiyaatti baay'ee isin barbaachisan televezyiiniin Itoophiyaatti inchin 50 wayii baay'ee widdiidha. Gatii isaa baay'ee gara qarshii 17,000 hanga 20,000ti. Biyya ormaatitti garuu qarshii Itoophiyaa qarshii 5,000 hin caalu. Biyya ormaatitti birrii Itoophiyaa birrii 5,000 hin caalu. Inchin guddaan kan maskootii kana ga'u kan akkatti guddina isaa maskootii guutuu qabu inchi 52-48 hanga sanii oliitillee qarshii Itoophiyaa qarshii 5,000 hin caalu biyya alaatitti. Biyya keessa gaafa galtu hanga qarshii 20,000 17,000 sanii oliiti jechuudha. Isinii galee kan biyya keenyatti namni kwaasidhaan yookaan kubbaadhaan laalu san ati gatii salphaadhaan bitattee maatii keetiif galuu ni dandeessa. Barbaadde immoo galtee gurguratta 5,000 6,000 bittee Itoophiyaatti 20,000 30,000 gurguratta. Laaptooppiin amma fakkeenyaaf biyya kanatti raamii 8 HP'n raamii 8 iCore 5 yookaan iCore 7 faa qarshii Itoophiyaa qarshii 20,000 wayiiti. Qarshii 20,000 Itoophiyaatti biyya alaatitti jechuudha. Itoophiyaatti garuu gara qarshii 50,000 wayiiti. Itoophiyaatti qarshii 52,000 akkasiin ta'a. Laaptooppiin tokkochi jechuudha kan qarshii biyya alaatitti qarshii Itoophiyaa 20,000 Itoophiyaatti qarshii 52,000. Moobaayilii fudhadhu. Moobaayilii Note 10 S20 ምናምን maallaqa Itoophiyaatti qarshii meeqa beeytanii? Maallaqa Itoophiyaatti gara qarshii 60,000ti moobaayiliin S20 ka jedhamu. Gaafadha abbaa barbaaddan. Qarshii Itoophiyaa 60,000 S20 ka jedhamu. Sirriitti moobaayila zabanaawii jechuudha. Biyya alaatittu baay'ee widdiidha. Doolaara 1,000 biyya alaatittu. Doolaara 1,000. Fakkeenyaaf akka birrii biyya kanaatitti qarshii gara 19,000 hanga 21ti. Isinii galee moobaayilii xixiqqoolee isin qabattan kan A17 A20 M10 ምናምን kun amma fakkeenyaaf yoo Samsungii A17 qabdan biyya alaa kanatti qarshii Itoophiyaa qarshii 10,000. Itoophiyaatti garuu qarshii 19,000. A17 qarshii 19,000. Biyya alaatitti birrii Itoophiyaa birrii 10,000 jechuudha. 10,000 iyyuu hin gahu gara 9,000 akkas 8ti. Moobaayilii gadaanan immootu biyya Itoophiyaatti kan 5,000 asitti birrii 500 fa'a 200 fa'a birrii 300 fa'a xixiqqooleen. Nookiyaan amma Itoophiyaa birrii meeqa oona 2,000 fa'a bar. Biyya kanatti birrii 30 birrii 60 birrii 60 Itoophiyaa jechuun birrii 70 Itoophiyaa fa'a. Nookiyaa xixiqqooleen ta gurratti qabatan tun tamaatii dhaabitan sun hin jirtu birrii 30 20 fa'a 50 ol aanatu dhibba yoo sirriitti moobaayiliin cimaa ta'e. Itoophiyaatti isibatu 3,000 2,800 800 sanii gadi hin jiru. So wantoota akkana kana qabatuun baay'ee isin barbaachisa. Amma kaameraa agartanii akkanatti dinama kaasan kun baay'ee gatii isaa mi'aadha Itoophiyaatti. Baay'ee mi'aadha. Fakkeenyaaf amma kaanoon ka jedhamu jira 6D. 6D suni biyya alaatitti iyyuu qaalidha. Birrii meeqa 6D jechuun qarshii Itoophiyaa 48,000 biyya kanatti. Birrii 48,000 Itoophiyaatti garuu gara qarshii 60,000 wayiiti. Abbaa feetan gaafadha. Onlaayinii ilaala maaliif nama gaafattan? Meeshaan namni isinitti himu kun maateriyaaliin kun hundi baay'ee isin barbaachisa. Teknoolojii adda addaa hojii deemuudhaaf qabsoo adda addaa oofuudhaaf meeshaaleen isin jedhu kun baay'ee murteessaadha. Onlaayinii gara biyya jirtuutitti ilaaliti gara biyya keetiitti illee ilaali. Amma fakkeenya moobaayila Samsungii barbaadde. How much Samsung telephone in Ethiopia bir? In biyya ati jirtu maqaa dhooftee fakkeenyaaf in Egypt bir. Jetteen yoo sarchi goote googilii keessatti birrii Itoophiyaatiin meeqa akka ta'e sitti hima birrii biyya ati jirtuutiin meeqa akka ta'e sitti hima. Gatii isaa baay'ee gadi bu'aa ta'een fudhattaa jechuudha. Meeshaan immoo baay'ee orjinaala. Meeshaan biyya ormaa kun baay'ee orjinaala. Of eeggannoo barbaada malee. So wanni ani kan hunda isinitti kaaseef kuni qaraxa hin qabu jechuudha. Habbaa tokko lama fudhatuun qaraxa hin qabu. Qaraxa qabu meeshaa darzanaa yoo baadhattee deemtedha. Wanni akkanaa kun kisaaraa hin qabu. Galtee maatii keetittis yoo kennu baatteen gurguratta. Gatii an amma siinjee kana gurguratta. Gatii salphaan fiddee meeshaa biyya alaatti waan jedhaniif haala salphaa ta'etti daldala guddaa uumtee jirta jechuudhaati. Isinii galee. Kanaaf
birrii qabatanii hartanii galuu faayidaa isinii qabu. Waan akkana kanaan galadhaa isiniin jedha. Ijoolleen rakkina addaa qabaatan yoo jiraattan gama keessatti nuqunnama rakkina keessan isinii baafna. Rakkoo biyya keessatti deemamaa jiruuf immootu rabbumaa fi qeerroo biyyaatitti dhiisnee nullee sagalee taanaaf homaayyuu miti. Kan du'e rabbi jannata haa kennuu fi kan jiru mootu jajjabinaa fi qabsoo itti fufsiisu isiniin jedhaan. Kan isin waliin ture reedii Adam TV namoonni hariyaa taatan subscribe gochuudhaan namoonni kun wal like share gochuudhaan yaada kiyya kana akka deeggartan abdiin qaba. Fayyaa naa ta'a turtiin har'aaf isin wajji qabu kana fakkaataa isin jaalladha ilmaan Oromoo.